السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا ماتي وجيس جاللا بكا جرتنتي نجيني ربي سن الرهاجراتو أرى سيناني سنيف كابريدو في سينا جوليدي جوليد سيناني سي بي راقتي تاتي مكاني سي مكا عرباهم فكاتو مالي فكاته سينا خيستي خوالين بروتها جوليد كان جتي وبليان ديرانا مالا موجين دل جتي إسالة شوتو ورانا الرجل قداتي مكاني ساني عاصم في حازم جامن ummaantii hoggaa ana garaa qabdu hedduu narratti dhukkubsattee jette mana hakimaatti ibsanii doktortittiin isii ta'isii wallaanuu turte san karaa Awurooppaa sanarraa dhufteen harabaa miti doktortittii isii saniitu wallaanuu ture ani hoggaaniif hin dadhabdu jette hedduun bareeda jette ija keessan karaa warra Awurooppaa sanii fakkaata jette sababa saniitti doktortittiin ummaatii wallaanuu turteetu micoon akkoo ta'uuf fakkaatti Juuliyet baasiif jettee maqaa akkasitti achirraa naaf beekte maqaan kiyyaa. Nuti faamilii nama shani jettee obboleeyyan dhiiraa lama fi dhala ana qofa qaban jettee haadhaa fi abbaa faamilii hedduu walitti gammachuu qabu turre jettee ummaan tiyya nama naafa turte jette seenaan tiyya anaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baraturraa eegalamti jette miciyyoo adeera khiyaatan ollaa wajji gallu takkaattu jira isiin saahiba tiyya saahiba isii qofaan qabaan obboleettii tiyyaasi mana barumsaa tokko wajji barachuu turre kutaa takka wajji barannaan. Isii mucaa maqaan isaa Ahmad Jaamoo tokkootitu isii dhufatee warrilleen kannanii fi hamartii wali kaayyatanii waliif jiran garuu tun wal goratanii ganaa manatti hin galle. Anaa fi geelee tiyyatana ilaalchi keenya waladda isii hawwii fi karoorri isii guddaan nama jaalachuu fi hamartii wali kaayyachuu fi heerumuudha bakka aan karoorri kiyya barachuu fi digirii qopheessuu fi mastar qopheessuu ta'e. Gizee hunda Juuliyet ati nama wajjiin haasoytu ani isirraan bareeda jette isiinis ni beekti ati bareedduu tanaa nama wajjiin haasoytu jaalallee hin qabdu maaliif hin heerumne naan jechuu turte anis lakkii aanammaan tana heeruma hin fadhu baradhee barnoota fixee hojjechuudhaan fadhaan jechuuni ture osuma akkanatti jirru guyyaa takka mana barumsaarraa hoggaa gallisaa booda anaa kutaa kiyyachiisu jiru dhuftee jette isii booyu jirtu bilbila keena kan hogguta ka Ahmad ittiin dawwaladhanaan jette hoggusan maal taate jee gaafannaan Ahmad guyya lama guutuu natti aara qabaa nan dubbisu bilbila na jalaa hin kaasu bilbila faamilii tiyyaatis ni beekaa bilbilli kee haaraya bilbila haaraya na jalaa kaase keena kannime keetiiniin dawwaladhanaan jette anis maal taate maalirra waloltan jee gaafadhe waan inni dhiisinaan jeen godeessanii fi kanii fi ammaantan osoo manatti waliin hin galiin qaalii kiyya godhu dide booda akkaminaan jeenatti aare guyya lama guutuu nan dubbisuu jettee timte anis hayya rakkoo hin qabu waan xiqqaa kanaaf jecha dilana adda usuu hin qabdan rakkoo hin qabu garuutu an bilbila kiyya dhiirarratti akka dawwaltuun hin fadhu lakkoofsa kiyya dhiirti akka affatuun hin fadhuun jeen isiin illee lakkii rakkoo hin qabu yoo ana jalaa kaasee na dubbise bilbila kiyya akka inni firraa haquun godaanaan jette hayaa jeeni itti kannee dawwalate hoggaaniif sagalee isii akkasitti dhagahe irratti dhaamseen hoggusan boochee meelaal bilbila gizee sagalee tiyya dhagahe narratti dhaamsee jettee booyuu eegalte anilleen sonsobeetiniin qoyme anaatitu dubbisa jee miseeji barreessee fi ana Juuliyetii waa'ee keetii fi kan halaa akka wajji haasoyinuu fadaajee barreesseef hayaanan jee hoggaaniif hin dawwaluuf bilbila na jalaa kaase hoggaaniif wajji haasoyinuu rakkoo maaltu jiraa jee hoggaaniif hin gaafadhu isiin qaalee kiyya hin gootu uffataan ani uffatiin jiruun uffattii bakkaan ani hin dhaqiin jiruun dayitii qaalee kiyya hin gootu jee sa'aat akka guutuu ati haasawuu tureen isiillee ni dhageessi. Hoggusan bilbila dhaamsatee isin booyuu eegalte anaatitu kan hundaif godeen anaatitu hanga ilmi nama jaalatu caalaa anaatu isa jaalatee bootaa guddaa anaatitu kanneef tanaaf akkana na godha jettee kaatee hara mana isaaniif irraa kutte amma halkan hoggaaniif gahee bilbila kiyya miseejiin seenteen hoggaaniif miseeji banee laalu miseeji Ahmadii barreeffama dheeraa kana barreessee naaf ergi assalaamu alaykum halaa akkamina gahee qabdaa fayyaadaa ani geeletee hin jaaladhu siin jaaladhaa durraa kaasee siin jaalachuu ture jee waa'ee hedduu naa barreessu eegale an hoggaaniif teeksistii sana argu hedduu rifadhee jettee teeksistiin akkana jetti ani hedduu si jaaladhaa yeroo dursu namni jaaladheessii hoggaaniif obboleessa halaa bira dhaqee obboleessa halaa mucaa adeera Juuliyeeti hoggaaniif dhaqee gaafadhu mucoon san anaaf jirti qarqareessi yoo baate siin ajjeesaa isii dhiisiiti obboleettii tiyyaatitu isirra gaariidha obboleettii jaaladhu naan jee akkasitti isii waliin hin jaaladheef akkaan itti si wal baruuf akkaan itti sitti hidhee hadduufin isii jaaladhee jee hoggusan teeksistii gizeen argaan hedduu rifadhe jette teeksistii firra haqeetiin dhiiseette narratti dawwalee bilbilaa wajji haasoo ni dandeenya naan jee narratti dawwalee hoggaa wajji haasoo ani guyyaa takkallee haalaa jaaladhee hin beeku sumaan jaalachuu ture jee
hugusan alloleetinin halaan saahibatiyaa sangubba micoo adeera khiyaatii obboleetitiyaa an akkeesii gandu hin fadhu sanuu kanama biraatiin osoo hin geelee isiitiin takkaa micoo adeera isiitiin akkeesiin ganamtu hin fadhu yooni fiqa haasoo kana yooni fi jijjiiruu baate geeleetii yettiin si himaa akka ati isii ganu jirtu jeen